Hello, ashama akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii kiyya bakka jirtanitti nagaan kiyya sinaa qaqqabu jecha har'a viidiyoo bareedaa tokko isiniif qabadhee dhiyaadheera. Viidiyoon kiyya kunis bilbilli keenya meemoorii fuul jechaa kan nu rakkisaa jiru yoo ta'e haala kamiin furuu akka dandeenyu fi firii ispeesii argachuu akka dandeenyu waliin ilaalla. Warri chaanaalii kiyya kanaaf haaraa taatanii viidiyoo kiyya kana reefu ilaalaa jirtan chaanaalii kiyya subscribe, like fi comment gochuun akkasumas viidiyoo kana jaallattan hiriyoota keessaniif share gochuun akka na jajjabeessitanii fi na cinaa dhaabattan kabajaan isin gaafadha. Gara viidiyoo keenya har'aatti yookaan barannoo keenya har'aatti yommuu ceenu haalota bilbilli keenya memory space free memory space ittiin argachuu dandeenyu keessaa inni tokkoffii inni jalqabaa appilikeeshinoota nuti daawunlood goonee bilbila keenya keessatti stooreejii hedduu fudhatanii jiran keessaa kan nuti ittiin hin fayyadamnee fi ilaallee keessaa diileet gochuu fi uninstall gochuudha. Haala kanaan haala saniin free space haga ta'e argachuu dandeenya. Malli inni lammataa immoo bilbila keenya irratti seetingii bilbila keenyaa qofa fayyadamee haala kamiin free space argachuu akka dandeenyu waliin ilaalla. Calqaba seetingii bilbila keenyaa keessa seenna. Seetingii bilbila keenyaa keessa seenna. Seeting kan jedhu tuqna achiin booda seetingii keessa erga seennee booda apps kan jedhu jira yookaan applications kan jedhu kana tuqna. Applications kun immoo nuuf banu appilikeeshinoota bilbila keenya irra jiran kan nuti daawunlood goonee ittiin fayyadamaa jirruu fi kan immoo siistemni bilbila keenya akka siistemaatti ittiin fayyadamu kan nuti balleessuu hin dandeenye yookaan dileet gochuu hin dandeenye hedduutu jiru. As keessaa warra bilbila keenya irratti daawunlood goonee jirru akka barbaannetti yeroo barbaannetti dileet gochuu dandeenya garuu appilikeeshinoonni siistema kan bilbila irra jiranii kan nuti balleessuu hin dandeenye ispeesii hedduu qabatanii yeroo itti taa'an jiru. Kanaafuu isaan kana haala kamiin disable goonee free space argachuu akka dandeenyu waliin ilaalla. Fakkeenyaaf appilikeeshinii kana ilaallu appilikeeshinii kanaan ittiin fayyadamuu hin barbaanne kanaafuu haala kamiin akka disable goonu isinitti agarsiisa. Akka ilaaltan asirratti appilikeeshiniin kun install ta'ee jira isiniin jedha asirratti. So ani amma disable gochuu hin barbaade yookaan uninstall gochuu hin barbaade asirratti disable isa jedhu kanan tuqaa. Haala kanaan already amma disable ta'eera appilikeeshiniin kun jechuudha. Haala kanaan free space hedduu argachuu nan danda'a. Karaa biraatiinis ammas appilikeeshinii tokko yoon isiniif ilaalle appilikeeshinii kan biraa ilaaluudhaaf fakkeenyaaf dictionary kan jedhu jira. Appilikeeshinii kanaan ittiin hin fayyadamu already install ta'ee ture. Uninstalling godha yookaan disabling godha. Disable isa jedhu kanan tuqaa. Okay. Amma disable ta'eera jechuudha appilikeeshiniin kun yeroo barbaadetti appilikeeshinoota kana disable goones yeroo barbaannetti fakkeenyaaf isa duraan disable godhe sanas akka haaraatti enable goone ittiin fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf enable gochuudhaaf deebisnee enable kan jedhu jira. Asirratti kana tuqna. Already install ta'eera isin jedha. Kanaafuu delete gochuu miti appilikeeshinoota kana disable goone jechuun delete goone otoo hin ta'in uninstall gooneet free space arganna jechuudha. Haala kanaan disable goone fi yoo barbaannes immoo enable goone free space hedduu argachuu dandeenya jechuudha. Keessattuu kun appilikeeshinoota hedduu space hedduu qabatanii jiraniif irratti memory yookaan immoo free space hedduu nu argamsiisuu danda'a. Haala kanaan ittiin fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Karri biraa immoo haalli free space ittiin argachuu dandeenyu keessaa inni tokko karuma seetingii keessa erga gallee booda seetingii bilbila keenyaa keessa galla ammasi seetingii bilbila keenyaa tuqna. Erga seetingii keessa gallee booda immoo stooreejii keessa galla. Stooreejii keessa galuudhaaf akka fakkeenyaaf haalli teessuma seetingii bilbila kiyyaa gargar ta'uu danda'a akka bilbila kaan biratti wal bira yoo qabnu fakkeenyaaf device maintenance kan jedhu jira isa tuqna. Then stooreejiin kiyyaa akka argitan naannoo kanatti jira. Akka haaluma bilbila keessa teessuma bilbila keessanii seetingii stooreejii jedhu galuudha wanti guddaan. Kanaafuu storage kan jedhu tuqna. Achiin booda akkuma argitan asitti free space hedduu asirratti kan akka unnecessary dataas jedhee daataawwan haala kanaan giigaabaaytii isaanii faana wal nu kaa'a. Appilikeeshinoota bilbilli keenya fayyadamu jira kan free space wal jira unnecessary data kan jedhu jira. Kanaafuu asirratti daataawwan nuuf hin barbaachisan unnecessary data kana delete goonaa yookaan clean goonaa jechuudha. Kanaafuu haala kanaan dabalataan immoo free space argachuu dandeenya. Asumaan otoo seetingii biraa keessa hin galin bilbila keenya irratti kalaaseetiin karaa harka mirgaa keenyaan qabxiileen sadan tuqaawwan sadan jiru isa tuquudhaan extra seetingii keessa gallee asiin
erga achi seennee booda get more space kan jedhu jira. Get more space kan jedhu kana tuqna. Erga tuqnee booda immoo appilikeeshinoota fi faayilota adda addaa viidiyoolee suuraawwan adda addaa nuuf faayilaan saayizii isaaniitiin saayizii gurguddaa warra qaban nuuf baasaa. Dabalataanis immoo faayilota unnecessary akkanumatti bilbila keenyatti ispeesii qabatanii ta'an nu jira. Kanaafuu isaan kana unnecessary faayilota kana asirratti all mark goonee delete goonee free space argachuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan appilikeeshinoota nuti ittiin fayyadamne yookaan immoo siisteemoota haalota adda addaatiin bilbila keenya keessa seenanii bakka nu jalaa qabatanii jiran delete gochuudhaan free space argachuu dandeenya jechuudha. Karaa biraatiin immoo ammas haalli kan biraa free space ittiin argachuu dandeenyu gara bilbila keenyaatiin my files kan jedhu keessa seenna. My files keessa erga seennee booda internal storage kan jedhu kana keessa galla. Internal storage keessa erga gallee booda asirratti Android kan jedhu jira. Android kan jedhu kun appilikeeshinii kan Android yookaan immoo software appilikeeshinii otoo hin taane yeroo interneetaa fi wantoota tokko fayyadamnu faayilotni adda addaa corrupt ta'anii yookaan linkiin isaanii as keessatti Android kan jedhu kanas kuufamanii jiru jechuudha. Kanaafuu kun space hedduu jalaa qabachuu danda'a. Kanaafuu isa kana mark goonee delete gochuudhaan space hedduu argachuu dandeenya jechuudha. Akkuma argitan faayilota xixiqqoo ta'an hedduutu as keessatti kuufamee jiru. Haala kanaan delete goonee free space argachuu dandeenya. Inni kan biraa immoo appilikeeshinoota nuti fayyadamnu keessattuu kan akka teelegiraamaa, iimoo, feesbuukii, waatsaappii adda addaa keessatti appilikeeshinoota hedduutu suuraawwan hedduu voisiiwwan waliin erginu hedduutu keessatti kuufamee jira. Fakkeenyaaf teelegiraama kiyya kana yoo laalle teelegiraam kan jedhu kana keessa osoo galee laalle suuraawwan adda addaa voisiiwwan adda addaa chaanaaliiwwan adda addaa irraa dhufan haguma teelegiraama seenne dookumantiiwwan adda addaa imeejiiwwan nuti hin barbaanne adda addaa kala adda addaatiin feesbuukii keenya teelegiraama keenya keessa seenu. Kanaafuu isaan kana select goonee hedduutu chaanaaliiwwan adda addaa irraa giruuppiiwwan adda addaa irraa yeroo miseejii waliin arginu kan galan viidiyoolee hedduutu argamuu danda'a. Kanaafuu wantoota kana ilaallee delete gochuudhaan free space hedduu argachuu akka dandeenyu ibsuun barbaada. Dabalataanis ammas seetingii bilbila keenyaa keessa galuudhaan haalli space dabalataa ittiin argachuu dandeenyu jira. Kanaafuu seetingii isa jedhu tuqnaa. Erga seetingiin keenya nuuf banamee booda immoo applications yookaan apps kan jedhu jira. Kanarratti click goona. Apps kan yommuu bannu appilikeeshinoota bilbila keenya irra jiran tartiibaan nuuf baasa. Kanaafuu appilikeeshinoota kana tokko tokko isaaniitiin click goonee banuudhaan asirratti storage kan jedhu jira. Storage kan irratti click gootu storagein keenya erga nuuf banamee booda asirratti akka argitan clear cache kan jedhu jira. Kanaafuu asirratti click godhuudhaan cacheewwan kana clear gochuudhaan free space argachuu dandeenya. Appilikeeshinoota kaan irrattis hunda irratti haala kanaan erga appilikeeshinicha bannee booda setting isa jedhu keessa gallee click goonee erga nuuf baasee booda asirratti clear cache kan jedhu jira. Isa balleessuudhaan free space dabalataa argachuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf appilikeeshinii tokko isiniif agarsiisuuf Google Chrome kana yoo ilaaltan erga seentanii booda storage kan jedhu irratti akkuma duraan isinitti click gootu akka argitan appilikeeshiniin kun meegaabaaytii 26 fi qabxii 66 qabatee jira. Daataa meegaabaaytii 87 fi qabxii 7 qabatee jira. Kiiseewwan meegaabaaytii 74 fi 61 qabatee jira. Kanaafuu kiiseewwan kun wanta nu fayyadanii fi siistama kanaaf yookaan bilbila keenyaaf wanta nu fayyadan hin qaban. Kanaafuu kiiseewwan kana balleessuudhaan free meegaabaaytii hedduu argachuu akka dandeenyu waliin ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf kiiseewwan kana clear goona. Harga argitaniin free space hedduu argachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu haalota kana fayyadamuudhaan bilbilli keenya rakkoo memory full jedhu akka hin qabaanne furuu dandeenya jechuudha. Waan dhaggeeffataniif hedduu galatoomaa. Chaanalii kiyya subscribe, like fi comment gochuun dagatinaa.